السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كنا سجلي كنا نمني هنديو أجيفتا واهي أديم سبية على الرتي هر بل إناني سنيف إبسنا موت هد ركتا إنما ركي ساجر تاني كنافو أده إسنيف باسي إسنيف هما أبوليون كيا يرون فيديو ورابو ورد دران نهردو فاجر تاني ورد إهينا دبلمتن أبوليون كيا يرون فيديو إسنيف سجلي دبرسو كيستي والله أن إسلامس تأي كريستانس تأي وياتوكو وانكي جباتوكو هنجد إيسو كنافو أكسين هبتنون بربادة إني إتانسو والنسادي أفر كان ندبادو جرد ور إيرا بريتنا رجفدا ور شمران بيجي ألاف كيس جرتنوس باينا رجفدا هر رواهي ديمسان إسنيف دباد أكملتا كجد ديم تنوفي نمني كم أكاديموك أبو أبوليون كيا نموت هدتو sababa baay'ina namaatiif jecha hedduu rakkataa jira. An yeroon sagalee dabarsu keessatti adda baaseen dubbadha yeroo kamiyyuu na hubadha. Deemsi ammas jira akkasin deemtan isinitti hima. Kanarraa namumti fedhii kana qofa qabdanu na dubbisuu dandeessanii inni tokkoffaa akka biiroo keenyaas ta'e akka keenyas ta'e nam tokko dhiirri tokko deemaallee hin jiru barbaadaallee hin jiru deemuullee hin danda'u dhiirri. hubattanii warri dhiiraa yoo sheerii gootan obboleettiiwwan keessanii sheer godhaatii bira qaqqabsiisaa obboleettiiwwan keessan nama an har'a sagalee kana waraabee wannan dubbadhe kanarratti nama waanin gaafadhe kana qabu nama deemuu danda'u yoo fiddaniin alatti kan dhiiraa gonkumaan guutumaan guututti fedhu shufeeraa ta'uu fedhu xiyyaaraa of guutumaan guututti nu bira hin jiru hanganni banamutti obsa gaafa inni baname an isinifan gadhiisa viidiyoo makiyya hordofaan isiniin jedha isa ittaanummoo obboleewwan kiyya warri shamarranii Itoophiyaa keessa jirtanu yoo paaspoortii hin baafanne yoo paaspoortii hin qabaanne yoo paaspoortiin keessa yeroon irratti dhumee jiraate gonkumaa deemuu Itoophiyaa keessa bahuu waan hin dandeenyeefi natti bilbiltanii warra deemuu fedhu irratti namni baay'inaan nama keessummeessuu dadhabee jennaan namni baay'inni isaa hafaa jira na biratti. Kana hubadha warri paaspoortii hin baafanne warri paaspoortii hin qabne rabbii sodaadha. Yoo gadhiifa paaspoortiin numiti kan laallatu mootummaadha waan ta'e jennaan migireeshinii naannoo keessanii paaspoortii nama hin beekne jira migireeshinii naannoo keessanii yookiin godina keessanii irra deemaati waraqaa dhalootaatiif mattaawuqiyaadhaan dhaqaa baafadha namni paaspoortii hin qabneef kan yeroon irratti dhume gonkumaanatti hin dawwalina isa ittaanummoo kan hin barbaadu amma Wahi Jordan irratti dhengeda koommentii hedduu dubbiseen jira koommentii keessan. Jordan nama fedhii qabu deema. Yoo fedhii qabaatan deemaan jedhee malee dirqamaan deemuun hin jiru. Kan akkasin hubattanu abdiin qaba. Nama hojii barbaadu qofa deema Jordan jedheen jira duraan. Amma garuu kan hin barbaadu maaliif nama 5-4 yoo keessummeesse namsun cinqamaa jira. Wanna deemuu cinqamaaruuf yoo yerootti arge keessummeessennaan nam kun hojiirra oole isaafis faayidaadha waan ta'e jennaan baay'ina namaa namni zimmi jedhinatti dawwalee jennaan baay'ina namaa keessa nama hedduu arguu dhabuudhaan ijoolleen hedduu rakkataa jirani. Isa ittaanummoo amma kan hin barbaadu nama afaan Arabii beeku nama biyya Arabaa tureedha. Nama biyya Arabaa ture nama afaan beeku. Nama afaan hin beekne yoon jedhe kamiinuu rakkoon qabu yoon jedhes viidiyoo kiyyan gadhiisaa viidiyoo yoo matakattala amma kan deemuu danda'u daddafee deemuu danda'u kan namni nama harkaa fudhatu kan biyyoonni Arabaa barbaadaa jiranu nama afaan Arabii beeku nama paaspoortiin isaa yeroo keessa jirudha obboleewwan kiyya isiniif galee yoo paaspoortiin keessa yeroo keessa jiraatee afaan Arabii beektanii jiraattan viidiyoo gaggabaabduu an hojii akkanaan beeka kan jedhu waraabaati karaa waastappii naa ergaa isa ittaanummoo waastappiif telegiraama malee abbaa fedhellee hin keessummeessu iimoon isin hin keessummeessu nan komatina yaa warri afaan kana dhageessan rabbiif jedhaati waastappiidhaan sagalee naa qaba warri waastappii hin bananne telegiraamiidhaan naaf ergaa warri afaan beektanu paaspoortii keessaniif sagalee viidiyoo keessanii ana hojii kanaan beeka jedhu sekondii 2 ta'u 3 ta'u 4 ta'u kan akkasii waraabdeenaa ergitan daftanii deemuu dandeessu. Isiniif galee warri afaan hin beeknes garuu deemuu ni dandeessu paaspoortii keessan fiduu ni dandeessu kan sardamee deemuu danda'u
ijoollee afaan beekanuudha. Biyyi deemanu Saudi Arabiyaadha. Warri Saudi Arabiyaatti basmaan isin deebisuu sodaattan immoo hin deebisu. Joordaanii yoo dhaquu feetan ni dhaqxanii, yoo dhaquu hin feene immoo Dubaayii fi Kwaatar isiniif mokkoruu ni dandeenya. Na hubattaniitu jedhee yaada. Ijoolleen dhiiraa rabbiin sodaadha. Baay'inaan kanatti dawwalaaru ijoollee dhiiraatii fi nama paaspoortii hin qabneedha. Isiniif galee gaafii paaspoortii gaafachuu ni dandeessani, garuu immoo nan deema jechuu gonkumaa kan dhiiraa kan jirre akkasin hubattanu abdiin qaba. Shamarran ta'ee namoonni biyya Arabaa dhaqxaniiftan, namni Itoophiyaa keessatti rakkataa jirtan, deemuu jettanii karaa wallaaltan, namoonni nyaatamtanii jirtan hedduun keessan Finfinneetti nyaatamtanii jirtan, namoonni paaspoortii na biraa qabu namni hedduun nama Finfinnee keessatti nyaatamedha. Yoo ta'e yoo hin taane yoo carraa keessa rabbi tolchinaan deemtanii yoo carraa keessa rabbi hin tolchine namoonni paaspoortii deeffachuu barbaadan akka biiroo keenyaatti ni deebi'a malee cinqii wal hatuun inni akka duraa Finfinnee keessatti wal hatanu gonkumaa nu birallee hin jiru. Zaalima ammas rabbiin haa qabu nama shamarran keenya 70-50 irraa nyaatattanu rabbi isin hin baasin. Sagalee kiyya kana sheer godhaa isiniin jedhaa. Warri dhiiraa gonkumaa hin jiru. Warri shamarranii kan afaan beektanus ta'e hin beekne ni deemani, garuu keessatti namni afaan beektanu hojii akkanaan beeka kan akkanaan beeka jechuudhaan viidiyoo gabaabduu karaa telegiraamii waastaappii natti ergaa. Hubachiisa. Daarektii bilbilaan hin keessummeessu, iimoodhaan hin keessummeessu. Waastaappiif telegiraamaan yeroo kamiyyuu fedhu barreeffamaan fedhu sagaleedhaan isin keessummeessuu nan danda'a. Egaan kabajamtoota obboleewwan kiyya namni sagalee kana dhageessan akka hubattanu abdiin qaba. Warroota